Yeroo baay'ee viidiyoo waa'ee daa'imman Arabaa kana yeroo lama yeroo sadii irra deddeebi'ee hojjechaa jira. Sababbiin isaa ijoolleen keessattuu haarawaa dhufaa jirtanii yeroo akka carraa mana daa'immanii isin ga'e dhugaa rabbiin gaditti waaqaan gaditti isinillee of eeggannoo godhaadha. Akkasumas immoo waaqayyoon immoo hunda caala sinaa eegu waaqayyoodhaan gaditti sirritti of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa ka warroonni mana keenya faarawaa taatanii oluma seenaa nooraa isiniin jechuu jaalanna. Yoo seentan immoo laayik, sabiskiraayib, sheer godhaati ol seenaa isiniin jenna. Saniin booda nuti immoo buna isinii danfifna. Egaa ka haqaxxitumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Viidiyoon akkana ture. Obboleettiin teenya tuni peerutii hojjetti, peerutii dagladdii jechuudha. Garuu gaheen ishii gahee daa'imman eeguuti, akkasumas immoo gahee qulqullinnaatilleedha jechuudha. Innaa ishiin yeroo madaamin daa'imman irratti gattee deemtu yeroo tokko nuti amma hojii isaanii fixachuu, hojii fidnee isaan eeguu hin filanna jechuudha. Daa'ima isaanii carraatti argannetti sossobnee teechisaa gara hojii isaanii harka tokkoon ni deemna. Garuu haa ta'uuti immoo tasa wanna namatti dhufu hin beekani. Obboleettiin keenya kunillee akkuma nama tokko daa'ima kana ijaan eegatumaa, ijaan laalatumaa hojii mana keessaa, qulqullina mana keessaa hojjetti. Haa ta'uuti garuu daa'imti kuni tasa jechuudha. Tasa jalaa mucucaattee, tasa jalaa kuftee jechuudha. Keessattuu ijoolleen daa'imman bira gootanii yookaan ijaan laalaa mana dhixxan jechuudha. Sirritti viidiyoo kana isin fayyada. Inni obboleettiin teenya tun daa'ima kana ijaan laalatuma dhixxee daa'imattiin bakka itti dhuftee hin beeku. Tasuma duubaatti dhufte jechuudha. Itti dhuftee mucucaattee saamunaadha. In kuftee jechuudha. Kuftee garuu kufaati sanirraa hin hafne daa'imattiin gisee saniif afaan funyaaniin inni deebi'ee mana yaalaa fudhatanii deemanii. Garuu daa'imattiin tun tarrafuu hin dandeenye lubbuun ishii darbee jira jechuudha. Haa ta'uti garuu obboleettii keenya kanarratti murteen du'aa murtaa'e garuu agamma hin ajjeefamne jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaata. Obboleewwan keenya baay'een keenya jechuudha. Daa'imman baay'ee nama sababdi. Baay'ee nama sababdi jechuudha. Anamma mana daa'immanii jira yeroo baay'ee ni beektu akka mana daa'immanii jiru hin beektu sinittuma himaatumani jechuudha. Sababbii wanna kanarraa xiyyeeffannoo godhadhu keessattuu waan daa'imarraa xiyyeeffannoo wanni hin godhadhu maaliif daafee guyyaa guyyaan daa'imti namatti fiddu waan hin beekuuf jechuudha. Daa'imti sanuu gaafa waggaa 3 waggaa 2 dabartee waggaa 3 gaafa guutte daa'ima waggaa 3 waggaa 4 eeguu jechuun duu jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama rakkisu, baay'ee nama dhibu, baay'ee nama saqaayya'u, baay'ee makaraa nama nyaachisu jechuudha. Garuu rabbiin obsa isiniif haa kennu obboloota kooyi. Gubaa ibiddaa kan gubate qofatu arga. Kan hin gubanne garuu waan shaggaa se'a jechuudha. Kanaaf daa'ima Arabaa qabu jechuun ibiddatti seenuu jechuudha. Rabbiin isin haa eegu jecha rabbiin gaditti waaqaan gaditti daa'imman namaa jechuudha. Ija keessan irraa hin buqqifatinaa. Maaliif jennaan galleen nama taanaa. Boru nagaadhaan gallaa. Lubbuu keenya qabannee galla yoo jettani daa'imman isaanii sirritti of eeggannoo godhaa eegaa. Keessattuu warroonni madaamin teecha isinirratti gattee hojii qabdu kan hojii deemtu yoo ta'e jechuudha. Madaamonni tokko hojii qabu waan ta'eef yoo isaan isinirratti gatanii hojii deemanii hojii isaanii san dhiisaati daa'ima isaanii san maaragaan eeguu filadhaa. Daa'imti sun waa taatee isiniin loluurraa hojiin isaanii sun hafee isiniin loluutu caala jechuudha. Sababbiin kana isiniif jedhee beektu hojiidhaa jedhanii lubbuu keessanitti waan murteessuu hin dandeenyeef jechuudha. Garuu daa'imti sun yoo waa taate wanta lubbuu keessanitti haala salphaatti murtaa'uu danda'udha jechuudha. Kanaafuu hojii isaa yoo ta'e immoo yookaan maaragaa hin hojjettu sin jedhu yookaan hojiin qabdu sin jedhu yookaan biirootti si deebisu yookaan immoo minduma waan itti farade tanatti sababatu malee lubbuu ta'e sanitti faraduu hin deemani jechuudha. Isiniif galee kanaaf daa'ima isaanii sirritti
of eeggannoo godhaati daa'ima isaanii eega adaraa obboloota koo dhugaa. Inni biraamu obboleettiin keenya takka jechuudha ijoollee lakkuu lama wal biratti guddisti. Ijoollee tana lachuu shaaworii galchite jechuudha. Shaaworii galchitee dhixxee erga dhixxee xumurteen booddee takka baastee uffata takkaa fiddee waan dhufteef fooxaa jechuudha ittiin marasan takka itti martee baastee takka immoo achuma keessatti hafte jechuudha. Fooxaa ishii erga shaaworii xumurame uffistee baastu san fooxaa san fiduu deemte. Haa ta'uti garuu aguma ishii fooxaa san fiddee dhuftutti ofitti qollofte jechuudha. Balbalicha shinti beetii isiniif galee ofitti qolloftee qollofuu malee immoo banuu hin beektu. Inna waan gootu dhabdee obboleettiin teenyatuun waan gootu dhabdee wajjiin rakkattee wajjiin makaraa argite booddee irratti maatiin dhufanii karra shintibeetii isaan cabsaniiti baasanii shintibeetiin immoo minkayyifa hin qabu waan ta'eef sa'aatii tokko achi keessa turte jechuun oo'ii fi bakka shintibeetiin olitti daa'ima miidhuu danda'a. Garuu waaqayyo haa galatoomu hin miidhamne baateerti. Garuu faamiliin obboleettii teenya tanaan lole jechuudha. Maal jedhaniini maaliif adumaal hedduu ofitti qolloftee ati gaheen kee isaanuma eegudha akkamitti akkana goota jedhanii akkasitti haala saniin jechuudha. Obboleettii teenya tanarratti rakkoo fidanii jechuudha. Kanaafuu obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhadhaadha siniin jedhaan asumarraani. Sirriitti of eeggannoo godhadhaadha siniin jechuun jaaladha. Gaheen daa'immanii kuni baay'ee nama rakkisaa siniin jedha waaqayyoon sinaa eegu. Sinin jedha garuu immoo yoo maaragaan eegan jechuudha daa'ima isaanii ijarraa buqqifachuu baatanii maaragaan yoo eegani homaa rakkoon qabu jechuudha nama dhibu. Maaliif jennaan waan hojjechaa jirru waan ta'eef qalbii yeroo hundumaa qalbii keessan daa'imarra gootan taanan daa'ima san yaada keessa sammuu keessa baasuu baattanii daqiiqaadhaan laalaa hojiillee hojjettan daqiiqaadhaan laalaa yoo hojjettan deebi'eet immoo wantoota isaan ittiin taphachuu jaalatanii fi wantoota yeroo hundumaa isaan jaalatan yoo kennitanii fi ni taphatu ni sossobamu jechuudha. Siniif galee akkasitti sossobachaa hojjechuu ni dandeessu jechuudha malee guutumaan guututti daa'ima dagattanii yookaan bilbila irratti jechuudha. Bilbilli immoo baay'ee nama dagachiisa jechuudha. Bilbilli badaadha jechuudha. Bilbilli waa baay'ee nama dagachiisa. Gizee madaamin teecha mana hin jirre ta'e bilbila baay'istanii sin fayyadamina baay'istanii sin haasa'ina. Sababbiin beektu yoo madaamin mana hin jirre daa'ima kan eeddan yoo ta'e bilbila baay'istanii haasoftu taanan qalbiin keessan gara haasa'aa sanitti deebi'ee daa'ima nama irraanfachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gizee hundumaa maal gochuu qabdu gizee madaamin teecha mana baate bilbila lafa godhuu qabdu jechuudha. Anamma jechuudha gizee isheen daa'ima narratti gattee deemte bilbila lafaan godha jechuudha. Lafa godheen biraa deema eerfoon illee qabaadhu bilbilicha lafa godheen xiyyeeffannoon koo xiyyeeffannuma daa'immanii ta'a. Maaliif jennaan akka sammuun koo gara biraa nan deebineefi jechuudha. Akkas obboloota koo warroonni haaraa dhuftan bilbila irratti fiimesii ofiin godhinaadha. Bilbila irratti ofiin dagatinaa siniin jechuu jaaladha. Waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa hanga ammaayi hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay baay.